baay'ee kana magaddisiisu miidiyaan biyya kana waa'ee miidhama kana tokkollee gabaaseen agarree jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan Facebook irra deemu irraa kaafe lammii biyya isaanii rakkoo nagana ga'u ka gaaga'ama lubbuu namoota dhibbaatamoota aggaammate raawwatamee osoo jiru wanti tokkollee akka dhalateetti hin dabarsine miidiyaa mootummaa miidiyaa dhuunfaa ka Oromoon horii itti baasu hundumtuu miidiyaan jechuudha. Tokkoon isaanii ijoollee tana bira dhaabbatee rakkoo isaan irra ga'e takkallee dubbannee jechuudha. Kun qaaniidha. Qaanyeedha. Miidiyaan tokko waan ta'e dabarsa. Eenyurra ta'e eenyutu waan san raawwate jechuun miidiyaadhaaf madaallee miti. Tatta'iinsa dabarsaa jechuudha. Tatta'iinsa dabarsuun kun mataa isaa dhaamsa dabarsu qabaa jechuudha. Miidiyaaleen kun aadmaa godhanii dhugaa dubbachuudhaaf irra walii galanii wanti kun akka sagalee gurra uummataan seenne gochuun isaanii dhugaa dubbachuudhaaf mirga amantaatiinis olaalte namoomaanis olaalte lammummaa yoo laalte naamusa miidiyaatiinis olaalte waan garaa nama nyaataati karaa raawwatame biyya tana keessatti. Kanaaf wanti kun waggaa dheeraadhaaf rakkoo jiraate hin beekna garuu ammallee itti fufuun isaa baay'ee nu raajee jiraachuu nu ajaa'ibee jiraachuudha. Kanaaf isa kanaaf illee qabsoo biraa akka nu gaafatu dadhabbii biraa akka nu gaafatu agarree jirra.